fi araarri waaqayyoo bakka jirtanii fi iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Obboleettan kiyya ejjikee jalatti argamtan hundumti keessanuu akkam jirtu nagaadhaa fayyaa keessanii. Ani obboleettiin keessan nagaa guutuu irraa afaan qaba. Egaa maarree har'a mataa koo miiccachuudhaan duratti wanta fayyadamuun isinitti agarsiisuudhaa qabadhee dhufee jira. Akkuma argitan kana talba ani yeroo hundumaa wanta hojjedhu keessaa immoo qurunfudii firee lamas firee sadiis ta'u aga shanii jaas ta'u hin dhabu. Isas qabadhee isinii dhufee jira isiniin jedha. Asitti immoo kan argitanii reetii yookaan immoo wanna argiisa jechuudha. Kanan qabadhee dhufee jiru argiisa ganaan qopheessa. Kanas akkuma argitanii nan danfifadha bishaanitti. Isiniin jedha obboloota kiyya mataa keenyaaf baay'ee warroonni mataa keenya caafin isaa jajjabaatu kan wal qabatu kan bubuqqa'u warroota akkasiitii fi baay'ee tokko gaariidha osoo itti fayyadamtanii isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa walumaan hojjennu. Egaa maarree obboleewwan kiyya reetii kiyya yookaan argisa kiyya haala kanaan qopheeffadhee jira. Argisni baay'ee mataa bichaadhaaf osoo hin ta'in mataa laaffisuu osoo hin ta'in fuula keenya baay'ee tokko ariifidha. Fuula keenyaa fi bakka nama tasmaamuutu jira. Ana garuu fuula kiyya nan tasmaamuu yoo na fuula dibadhe fuula kiyya na hoosisa. Bakkatti wanti shifninni wayinarraa yaa'a. Warroonni fuulli keessa yeroo dibattanitti isin hoosise yeroo dhuma san akka isin wannaan jenne isin tasmaamaan beektaniitoo fuula keessa irraa daftanii akka dhiqattanii. Ani amma harkaanu yoon ciru kan harka kiyya na hoosisaa jechuudha alarjii isaati. Kanaafi warroonni immoo isin hoosifne yeroo dibatta wannaan jenne fuulaaf baay'ee tokko baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha obboloota kiyya wanta baay'eedhaaf jechuudha. Kanaaf isiniin jedha haala kanaan itti fayyadamuu hin dandeechu. Mataa keenyaaf immoo mataa keenya goggogu caafin isaa goggogu kan wal qabatu kan bubuqqa'uu fi baay'ee tokko gaariidha isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa maarree asitti naqadheen jira matalbaa kollaala. Egaa maarree obboleewwan kiyya talbaan kiyyallee haala kanaan naaf furdachaa jira. Diqqoo ishii garuu hin hafa furdenne akka diqqoo furdatutti nan eegaa isiniin jedha obboloota koo. Mataa keenyaaf baay'ee gaariidha. Mataan bareedina shamarraniiti. Mataa keenya eeggannu qaqqabannu maaliifi osoo biyya ta'e homaa rakkoo hin qabu. Bishaan biyya keenya qulqulluudha. Soogidda hin qabu. Keemikaala adda addaa hin qabu. Yoo ittiin miiccannellee miidhama tokkollee hin qabu. Ho'a biyyi keenya immoo ho'as hin qabu. Wanti mataa sirraa caccabsu hin jiru. Biyya kanatti baay'ee bishaan biyya kanaallee namarraa caccabsaa. Bishaan soogidda qabuudha. Keemikaala qabuudha namarraa caccabsaa. Deebi'aati immoo ho'i namarraa fixa mataa keessattuu warroonni shaashii affanameetu shaashiidhaan affanamee sa'aatii 24 hojjetan dafqi mataa namarraa bubuqqisa. Unkaan mataa dheerachuu dhiisati mataa qabnuyyuu nurraa fixa isiniin jedha obboloota kiyya. Egaa maarree obboloota kiyya kanaa fi mataa keenya haala danda'ameen akka nurraa dhumateetu hin galle mataa keenya osoo eeggannee baay'ee gaariidha isiniin jedha. Egaa maarree obboleewwan kiyya talbaan kiyya akkanatti naaf furdatee jira amma irraa hin baasu. Egaa maarree obboleewwan kiyya talbaa fi hireeticha walirratti akkanatti dhimbiiba. Xiqqoo harka tokkoon waan waraabuufi. Osoo hin qorriniin dura yoo daftanii dhibbiimtanii kanaan isin dhimbiibamuu danda'a. Gaafa qorre garuu keessaa gadi isin hin bu'u. Kanaan dhimbiibamuu hin danda'u isiniin jedha obboleewwan kiyya. Egaa maarree obboleewwan kiyya akkanatti bifa kanaan walitti makadheen jira. Egaa amma erga akkanatti walitti makeen booda boosaa tokkotti handaakkadha isiniin jedha. Walguur
ani kanatti ndaaku kanumaanani asuma keessatti daaka gara biraa wanti firiginna kun jiru. Egaa marree bolawwan kiyya akkanarratti walitti daakeen jiraasiniin jedha. Egaa amma maalin itti dabaladha? Roobii kanan itti dabaladha jechuudha. Egaa marree bolawwan kiyya akkanatti roobiidhaan walitti makadheen jira. Argitanii amma kan wal harkisu sun kan wal guuru sun normaalii ta'ee jira siniin jedha. Egaa marree amma immoo gara dibachuu kiyyaatti deema. Maalo ya Yesus ko daraki nangatini ya debite duftuti simbe kunan injelini እና ድባዴ ጥሙሬን ጅራ የግድ ማልጎቹን ቀባማ ሰዓቲ ለማፍ ወጂ ኪያገን ጥሙረዱት ሰዓቲ ለማፍ አከና ነናፈና አኒ ከናናፈኑ ኦ አቀባ ወንቲ ድባዴ ሁኒ ነው እንቆርኔ ኦ አዳ ከናፊ መታኪ ከሰለ ተንጠባጠባ ጅራ ከናፊ ስኒን ጀራ ኦቦሎታ ኮ አኒ ፌስታሊ ከናና እፍን ጎዳይቾ አካር ጌታን ከናቲ ፌስታሊ ከና መከረት እፍን ጎዳይ ከየተናኒ ማለም ጎዳ ሻሺተና ሻሺተና አከነት ቀልዲሴተነን irratti dhadhaa jechuudha akka inni narra gadi yaaniif achiin booda mataa keessa yoo miicita dhugaa isinii hin argitu isinii jedha obboloota kiyyaa akkanatti amma narra gadi yaa'u. amma akkana ergan godhe gara hojii kiyyaa isinii jedha obboloota kiyya. እና mataa keenyaaf baay'ee mataan kiyya diqqoo ishee wannaa jedhee jira waan caafinsaa na jalaa jajjabaatee fi diqqoo akka caafinsaa na jalaa laafufanii kana godhadhee jira isiniin jedha. mataan kiyya amma akkanatti findi yoo jedhe o'a kanaan sa'aatii lamaan booda aguma sitti tolle daqiiqa 30 booda si yoo miicettan rakkoo tokkollee hin qabu. kanaaf isiniin jedha sa'aatii saniin boodatti mataan keessan baay'ee caafinsaa isinii laafaa deebi'aatii immoo kan jajjabaatullee kan bubuqqa'ullee baay'ee tokko ariifidha mataa nama laaffisuudhaaf isiniin jedha obboloota kiyya. egaa maarree asumarratti xumura isiniin jedha. yuutuubii kiyya immoo laayikii fi sabiskiraayibii sheerinaaf godhana jajjabeessaa isiniin jedha. yaada barbaadan komentii jalatti naaf kennaa.